Guyyaan har'aas immoo Seepteember 9/2025 akka Itoophiyaatti immoo qaamni tokko 12/2017 qaamni tokko baga nagayaan isin jalqabsiisee akkasuma barri fuuldura keenya jiru kuni bara nagaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara badhaadhinaa akkasuma bara itti namni kamuu waan hawweef yaada bira ittiin qaqqabu bara milkaa'inaan nuuf haa ta'u jecha oolmaa sharafoota mallaqaa guyyaa har'aa kanas immoo ittiin sharafamaatii olii kan biyyoota 19 olii karaa lamaatiin isinii qabadhee dhufee jira. Innis immoo karaa baankii fi akkasuma karaa Itiyoo Black Market.com yookaan immoo karaa gabaa gurraacha hawwaalan Ameerikaa doolaarii akkasuma paawundi sterlingii yuuroo Suuzeen firankii Kuwait dinar akkasuma Kanaadaa doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii Chaayinaa yeewaan Dubaay dirham Yemen riyaal Norweey kiroonii Turkii riilaa Ijiptiyaan paawundii Bahariin dinar akkasuma Israa'el shekel Saawud Arabiyaa riyaal Omaan riyaal Beeruut doolaar Kataar riyaal Joordaan dinaarii fi kanneen kana fakkaatan isinii qabadhee dhufeetii jira jechuudha. Akkasuma immoo gaaffilee isin na gaafattan keessaa asteenyee akkaawuntii mataa keenyaa yookaan immoo buukii mataa keenyaati maqaa keenyaan baafachuu ni dandeenya kan jedhu na gaafattanii ture. Guyyaa kaleessaas immoo viidiyoo irratti isin hojjedhee ture. Viidiyoo haga xumuraatti ilaaluu yookaan dhaggeeffachuun keessanii waan baay'eedhaaf isin fayyada. Gaaffii isin na gaafattan illee achuma keessatti deebisaan deema waan ta'eef yeroo hundumaa arras immoo saganasii irra deebi'eetii isinitti himaa jechuudha. Akkasuma immoo waa'ee sharafa maallaqaa kana guyyaarraa gara guyyaatti akka isinii fidu barbaaddu moo akkasumaan itti fufamoo kan jedhu yaada keessan hin barbaada waan ta'eef koomentii irratti isa kanarratti illee na barreessaa isiniin jedha. Warri fidii akkanumaan itti fufii nutti himii jettani koomentii irratti na beeksisa. Maaliif yaada awudensii ofii yookaan immoo maamila ofii eeguun barbaachisaa dirqamadhas waan ta'eef yaada keessan hin barbaade as gubbaarratti keessattuu waa'ee sharafaa irratti akkasumaan itti nuuf ofii yoo jettanis ta'e waan biraas yoo qabaattan koomentii irratti waan barbaadan ibsuutii dandeessu. Warri immoo akkanumaan itti fufii jettanii laayikiidhaan natti agarsiisuu qabdu yaada keessan jechuudha. Viidiyoo kana laayikii gochuun eegala. Akkasuma immoo warri haaraa taatanii har'a gara mana kanaatti dhuftanii sabiskiraayibii gochuutiin maatii naataa akkasuma viidiyoo laayikii godha. Beelii kanarra gadi tuquudhaan gurraacheffadhaa nootifikeeshiniin akka dhufee sinirra galu isin yaadachiisa waan ta'eef guyyaarraa gara guyyaatti yoo dagattan illee jechuudha. Amma kallattiimaan gara oolmaa sharafa guyyaa har'a Seepteember 6 ittiin sharafamaa olii kanatti isin dabarsa. Dhumarratti immoo gaaffii keessan isinii deebisaa obsaan dhaggeeffadhaa. Dhumarratti bakki isiniin gallee yoo jiraate wanta hin deebisin yoo jiraate koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo biraan gaafa dhufu isinii deebisa. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko 138 saantiba 74 karaa gabaa gurraachaa 159 saantiba 13 olii jira. Karaa baankii inni daballeechumarra jira jechuudha. Har'allee kaleessallee karaa gabaa gurraachaa immoo gadi buusee 159 saantiba 13tti deebiseetu jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingii karaa baankii 182 saantiba 79 karaa gabaa gurraachaa 214 saantiba 62 yuuroo karaa baankii 161 saantiba 66 karaa gabaa gurraachaa 186 saantiba 28 Suuzeen firankii karaa baankii 169 saantiba 33 karaa gabaa gurraachaa 199 saantiba 48 olii jira. Inni itti aanu Kuwait dinar karaa baankii 445 saantiba 35 karaa gabaa gurraachaa 520 saantiba 35 karaa gabaa gurraachaa har'a biyya kamirraayyuu saantiba qannaseetu jira jechuudha. Qannasee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaarii karaa baankii 103.0 saantiba 2 karaa gabaa gurraachaa 114 saantiba 91 Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 93 saantiba 91 karaa gabaa gurraachaa 104 saantiba 21 Chaayinaa yeewwan karaa baankii 19 saantiba 66 karaa gabaa gurraachaa immoo 22 saantiba 30 Dubaay dirham karaa baankii 37 saantiba 78
karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiba 28. Yemen riyaal karaa baankii 0 tuqaa saantiba 59. Karaa gabaa gurraachaas 0 tuqaa saantiba 66. Norway kiroonii karaa baankii 14 tuqaa saantiba 19. Turkii riilee karaa baankii 3 tuqaa saantiba 46. Karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiba 85. Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 2 tuqaa saantiba 94. Karaa gabaa gurraachaa immoo 3 tuqaa saantiba 27 olii jira jechuudha. Yeroo hundumaanii oolmaa sharafoota maallaqaa yeroon isinitti immoo jalqaba irratti baankii daldala Itoophiyaa irrattidha. Tiyaan sun immoo kan gabaa gurraacha irrattiiti. Kanaan isinitti immoo namoonni karaa gabaa gurraachaa ergachuu hin dandeenye carraa karaa sana hin arganne hedduun jirtu waan ta'eef isa kana immoo isaa baankii daldala Itoophiyaa akka fayyadamtanidha namoonni baay'een. Kanaaf jalqaba baankii irraa itti aansuun immoo gabaa gurraachaanii jechuudha. Yeroo hundumaa akkasittiin qabadha. Inni itti aanu Bahariin Dinaarii karaa baankii 378 tuqaa saantiba 51. Karaa gabaa gurraachaa 422 tuqaa saantiba 83. Israa'el Shekel karaa baankii 42 tuqaa saantiba 41. Karaa gabaa gurraachaas 47 tuqaa saantiba 53. Saawud Arabiyaa Riyaal karaa baankii 36 tuqaa saantiba 97. Karaa gabaa gurraachaa immoo 42 tuqaa saantiba 37 olii jira. Egaas gubbaa irratti ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii lakkoofsa dallaalaa beektuu nuu kennii jettanii turtanii isa duratti kanaan dura jira deddeebi'ee kanaan isinitti himee dallaalaa hundi wal qixa miti. Amma Saawud Arabiyaan har'a karaa gabaa gurraachaa 42 tuqaa saantiba 37 olee jira. Dallaalonni immoo kanaanis kan ergan kanaa gadis immoo kan ergan jiru jechuudha. Dallaalaan ani Saawud Arabiyaa keessaa beeku 40 kan inni ergaa jiru. Guyyaa kaleessaallee 40 kan inni ergaa oole. Ani garuu Saawud Arabiyaa keessa miti jechuudha kanan jiru biyya biraadha. Garuu achiitii naman beeku nama hawwaalaa hojjetu nan beekaa jechuudha. Lakkoofsa isaa nuu kennee warra jettani lakkoofsa nama sooshaal miidiyaa irra kaa'uun gaarii miti. Kan koommoo isinii kennee ture viidiyoo amma xumuraatti dhaggeeffatanii yeroo baay'ee immoo deddeebi'ee lakkoofsa sooshaal miidiyaa irra yoon kaa'e anaaf illee gaarii miti jechuudha. Kanaafuu gadi bu'aatii viidiyoo keessaatii sirriitti hanga xumuraatti dhaggeeffachuuni lakkoofsa koo fudhachuutii dandeessu isiniin jedha warri na dubbisuu barbaaddanii warri argattanii na dubbisaa jirtu dhimma na barbaaddanii fi ammallee warri na gaafachaa jirtan akkasumallee lakkoofsa dallaalaa barbaaddaniif immoo lakkoofsa dallaalaa immoo gaafansinii kennu ofii keessanii deemtanii dallaalaa sanaa walii galtanii waan inni isiniin jedheen erga walii galtanii isinii erguutii danda'u jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Omar Riyaallee guyyaa har'aa kanaa 371 tuqaa saantiba 7 olii jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo 413 tuqaa saantiba 29. Beerut doolaar karaa gabaa gurraachaa 159 tuqaa saantiba 98. Kataan Riyaal karaa baankii 39 tuqaa saantiba 15. Karaa gabaa gurraachaa 41 tuqaa saantiba 47. Joordaan Diinaari karaa baankii 201 tuqaa 0 saantiba 6. Karaa gabaa gurraachaa 224 tuqaa saantiba 36 olii jira jechuudha. Oolmaa sharafoota maallaqaa guyyaa har'aa Seeptember 9 2025 akka Itoophiyaattis qaambii tokko jinii 12,2017 kanaan sharafamaa olee jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhee karaa gabaa gurraachaa kan biyya kamiyyuu irraatii qaqannasii yookaan saantiba gadi buuseetu jira. Baankii irraan immoo hin daballes hin qannasnes akkuma dhageessan akkuma isinitti himee fi akkanaan olee jira jechuudha. Egaa Awwaash Baankis immoo yeroo hundumaati jechuudha kan inni beeksisa baasu. Awwaash Baankii immoo dabaleetu jira jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa irraa har'allee saantiba daddabalee kan jiru Awwaash Baankiidha. Isa kana immoo garaagarummaa jiru isinitti himeetii ture. Ijoolleen achirratti ergannee nu jalaa kutee jettanillee sababa isaa maaliif akka kutee beekuu baadhu garuu Awwaash Baankis guyyuma guyyaan beeksisa baasa jechuudha. Guyyaarraa gara guyyaatti meeqaan akka sharafaa olee har'allee Seeptember 6 2025 irratti beeksisa baaseetu jira jechuudha. Isa kana fakkaataa inni itti aanu waa'ee akkaawuntii irratti biyya daawwallee maatii gaafannee fira gaafannee hiriyaa gaafannee sobadhaa akkaawuntii baafamuun hin danda'u nuun jedhanii warri jettanii isaantu sobaa jechuudha. Warra biyya akkaawuntii baafachuu hin dandeessan isiniin jedhe sanatu soba malee akkaawuntii baafachuun hin danda'ama.
akkamittiin akka baafattanii suura waan akkanaa kana isin gaafatu. Kan irraa hafe immoo mallattoodha. Mallattoo keessan dirqama. Isa immoo gaafa galtan mallatteessitaniitu akkaawuntii keessan aktiif godhattanii dhimma keessan itti bahuu dandeessu isiniin jedha. By the way, akkaawuntii baafachuun yookaan immoo buukii qabaachuun baay'ee nama fayyada. Namaan illee walitti namaan buusu. Keessumaa qimomoonni biyya namaa kana keessa jirtanii buukii mataa keessanii otoo qabaattanii baay'ee tokko gaariidha. Isiniin jechuutii barbaada ni danda'ama. Ulaagaa baay'een qabu. Ulaagaa sana waanuma suura malee waan biraatii miti jechuudha. Lakkoofsa paaspoortii keessanillee isin gaafatanii sanallee galchuutii ni dandeessu kan jedhu deebii isinii qaba. Baafachuutii ni dandeessu. Nama biraa dawwalaa gaafadha. Namni isin dawwaltanii gaafattanii hin danda'amu isiniin jedhee tarii akkasiin akkaawuntii sana baastan irratti birrii sana bilook hin goone barbaadeetu ta'uu danda'a. Maaliif birriin maqaa keessaniin galaa akkaawuntiin kan keessan waan ta'eef namni sun birriin sun akka sarara galuuf barbaadee ta'uu danda'a. Bakka kanatti wanta goggoree dhiifama naa godha. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee waa'ee sharafoota maallaqaa guyyaarraa gara guyyaatti jiru kana itti fufumoo akkamii yaada keessan na barbaachisa waan ta'eef koomentii irratti na barreessaa isiniin jaa. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufutti bakki isiniin gallee akkasumallee gaaffii dabalataa yoo qabaattanii yaada keessan koomentii irratti na qodaa isiniin jechuutii barbaada. Akkasuma immoo qimomoonni dhimma rifeensaa yookaan immoo dibataan rifeensa keenyaaf ta'u baay'ee rakkanne maal gochuu qabna jettanii warri gaaffii gaafattanii viidiyoo yeroo hojjetamu ilaaluu hordofuutii qabdu jechuudha. Isas immoo na waliin itti fuftu taanaan isas akkan isiniif hojjedhu wanta nuuf hiikutti fayyadamee na fayyadee isinillee akka fayyadu waan an beekuu fi waan miidhamoo isinillee akka irraa of eeggattanidha. Karaa biraatiin isa kanarratti illee guutuu viidiyoo nan hojjedhu jalatti wanta yaada narraa qabdan gaaffiillee ta'e waan keessa keessan jiru koomentii irratti naaf ibsaa isiniin jedha. Warri laayikii gochaa jirtanii sabiskiraabii gochaa jirtan immoo hunduma keessan galatooma ulfaadhaa. Harka keessanitti fayyaa bula. Warri too laayikiin godhin darbitan yaadadha laayikii godhaa. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a isiniin jedha. Baay'ee